Hiikaa Awaajii, Nasiib, Onosmoos, Abbaa Gammachiis. Maqaaleen kunneen imala qabsoo jireenyaa keessatti goota seenaa kanaaf kennaman. Kabaja kanaaf gahee ittiin galateeffamuu baatus hojileen isaa boollaa ol jiru. Afaan qabuu ni dubbatu. Asteer Gannoo gootitti goota kana cina dhaabbattee seenaa waliin hojjetteedha. Barri sun jaarraa tokko yookaan waggaa 100 dura qabsoo hawaasa bal'aaf qaqqabuuf namoota muraasa qofaan taasifamedha. Seenaa kana har'aa bakka awwaalcha isaanii irra dhaabbannee dubbanna. Galata isaaniiti. Nuti bu'aa qabsoo isaanii taanee gammachuun kan isaanitti jibbaatan itti raarfaman firiisaa harkaan qabannee jirra. Hiikaa Awaajii bara 1856 akka lakkoofsa warra Awuroopaanotaatti kutaa Ilubaaboor keessatti dhalate. Abbaa faatisaa horii horsiisuun jiraatu. Hiikaan waggaa 4 yoo ta'u abbaan isaa du'aan boqotan. Bolaasaa lamaan hafa waliin kunuunsa haadha isaan jiraataa ture. Garuu tunturiin gaaf tokko namoonni hidhannoo lolaa qaban bakka hiikaan haadhaaf obboleeyyan isaa lamaan waliin loon tikfatan dhaquun namoota biroo hiikaafaa waliin turan erga ajjeessaniin booda hiikaaf obboleeyyan isaa haadha isaanii harkaa butatanii fudhatan. Guyyaa sanaa ka'ees hiikaan ni gabroome. Maqaan isaas jijjiiramee Nasiib jedhame jedha seenaan barreeffamaa waa'ee Hiikaa Awaajii. Horteen Abbaa Gammachiis yookaan Hiikaa Awaajii bakka awwaalchaa isaanii magaalaa Naqqamteetti argamutti nu faana turuun seenaa kanaa nutti himu. Ani maqaan koo Xalaahun Jooteen jedhama. Walitti dhufeenyi Abbaa Gammachiis yookiin Onosmoosif wajjin qabnu immoo karaa haadhaati. Isaan akaakiliidha naaf jechuudha. Haati koo Qaddisee Gammachiis Onosmoos jedhamu. Kanaaf iyyuu isaan anaa fi akaakiliidha. Ani kan inni dhaladhee Najjootti yommuu ta'u mana barumsaa Swedish Mishiinitti achittan baradhe. Hojiin koo immoo professionally karaa ogummaan koo immoo barsiisummaadhaani. Amma immoo soorooleen iddoo mana dhuunfaadhaa hojjechaa jira. Isaan kan dhalatanii godina Iluu Abbaa Booraa ganda Hurrumuu jedhamutti 1856tti dhalatan. Jechoonni guyyoonni nan dubbadhu akka kan Awurooppaatti nuti saayyuu. Isa booddee yommuu isaanii umriin isaanii waggaa 4 ta'u abbaan isaanii irraa du'anii abbaan isaanii Awaajii jedhamu maqaan isaanii. Yommuu isaan irraa du'anii haadha wajjin hafanii yeroo sanatti namoonni naannoo sana jiraatanii horii horsiisuudhaan jiraatu. Qonnaan badaa babal'achaa hin turre. Haa ta'u iyyuu malee namoota irratti ka'aniitu qomoo tokko irratti ka'eetu wal weeraruudhaan qabeenya saamuudhaan horii saamuudhaan namas immoo butanii gurguraa turan waan ta'eef Abbaan Gammachiis utuu haadha isaanii wajjin horii oofanii iddoo margi jirutu dhaqanii karaatti warri weerartoonni dhufanii isaanii qabataniitu haadharraa addaan baasanii nama biraatti gurguran. Namichi jalqabaaf isa bitates yeroo gabaabaaf erga of bira turseen booda hiikaan boo'ee waan rakkiseef qaamaaf qalbiin erga darareen booda dabarsee gurgure. Hiikaan haala akkasiin yeroo 7ffaaf gurgurame. Inni 7ffaatti bitates naannoo jirurraa fagaatee Mitswaa bakka jedhamutti gale. Hiikaan ammas yeroo 8ffaaf gabaatti dhiyaatee gurgurame. Namni isa bite ittaanaa qoonsilaa imbaasii Faransaay Eertiraatti argamu kan ta'e nama Vener Muusinger jedhamu yoo ta'u yeroon isaa baatii onkoloolessaa bara 1870 ture. Gurguramanii faranjii tokkotti eega kennamanii faranjiin sun Werner Muusinger jedhama qoonsilaa Faransaay keessa jirtu. Inni fuudhee dhaqeetu mana barumsaa warra Swedish Mishiinitti kenne. Nama gara lammaffaa hin gurgurinaa. Ani isa oolchadheera jedhaniitu achitti kennanii Onesmoos achitti jalqabe barumsaa. Mitswaatti jalqabee eega baratee booddee dandeettii inni qabu keessumaa afaan irratti qooqa irratti dandeettii inni qabu baay'ee cimaa ture jedha kitaabarraa dubbifan. Kanarraan kan ka'e hoogganaa mana barumsichaa Mr. Lundhall kan jedhamu nama biyya Swiidiniiti. Inni xalaa barreessu Swiidiniitti barreesseetu nama akkasii qabna
yoo dhufee baratee bu'a qabeessa ta'a. Kanaafiyyuu hin arginaati si badhaa'ee xalaa barreessa. Battalumattis mana barumsaa warra misiyoonii Iswiidin galche. Kaanis carraa isa mudate kanatti guddaa gammadee hamilee guutuun waan barateef barnoota isaatti jabaa ta'e. Bitootessa 31 bara 1872ttis cuuphame. Maqaan isaas Onesmoos jedhame. Onesmoos jechuun afaan Giriikiitiin waan faayidaa qabu jechuudha. Onesmoos luba isa barsiisee isa cuuphe. Lundi haal biratti kabajamaa fi jaalala guddaa horate. Yeroo kanatti yeroo jalqabaaf gara bakka dhaloota isaatti deebi'ee warra isaa barbaaduu kan jedhu yaadni itti dhufe. Kadhannaan isaas yaa Waaqayyoon biyya abbaa kootti na deebistee warra koon wal na agarsiifta kan jedhu ture. Garuu akka inni yaadutti osoo hin taane biyya Iswiidin deemee barnoota isaa akka itti fufa kan jedhu qajeelfamni itti dhufe. Diduu hin danda'u. Waxabajjii 25 bara 1876 biyya Iswiidin magaalaa Stookholm ga'e. Onesmoos 1976tti dooniidhaan gara Iswiidin dhaqe. Achi dhaqee waggaa 5 amma 1981tti achi ture. Afaan Iswiidiniin baruun yeroo ittiin fudhanne. Waggaa 5 keessatti barnoota amantii baratee xumure. Sana booda hawwii isaa duraa kan biyya Oromootti deebi'uu jedhu sana dhugoomsuuf 1881tti gara Sudaan dhaqee achirraan Mitsuwaatti deebi'e. Isan baradhe moo saba kootiin hanga'a kan jedhu fedhii kanaan gara biyyaatti moo as deebi'e. Mitsuwaatti deebi'e. Mitsuwaatti deebi'e. Mitsuwaatti deebi'e haadha manaa ምህረት kan jedhamtu tokko wajjin gaa'ela isa duraa dhaabbate. ምህረት Haayiluu kan jedhamtu ishee lammii ishee biyya karaa Goojjamii ishee fuudhee ijoollee sirraa godhatanii. Asteer Gannoos seenaa daldala garbaa sirna mootummaa hamaa yeroosiin miidhamte turte. Isheenis akkanaan Mitsuwaatti geeffamte. Abbaan Gammachiis akkuma sila dubbadde hin butamanii hin gurguramanii nama 8 gurguramaniitu Mitsuwaa ga'a. Adde Asteer immoo akka kan Onesmoos hin butamatu hin ta'in baala abbaata yookiin abbaa lafaa naannoo sanaatu yommuu sana akka daboo namoota ajaja baaseetu boqotta manaa ijaaraadha. Namoonni ajaja kana didan. Abbaan lafaa sun immoo yommuu sana humni jira waan ta'eef warri dhuftanii mana hin ijaarin hundumti keessanii gurguramtu ta'etu fuudhee gara dabarsee biyyaa baase. Adde Asteer achi keessa jiru maatiin isaanii. Haala kanaanitti waan maatiin isaanii abboomamuu didaniif abbaa lafaa sanaaf abboomamuu waan didaniif maatii isaa irraa fudhatamaniitu gara Mitsuwaatti ergaman. Naannooma baabur turanii isaanii? Limmuu Jimma karaa Jimmaatti karaa Limmuu dhufan isaan. Karaa Limmuu dhufanii inni kun karaa Oromoodhaa dhufan. Eessatti wal baran? Isaan Asmaraatti wal baran. Mitsuwaattis Abbaan Gammachiis Mitsuwaa turaniiru. Achittis barataniiru. Achitti cuuphamanii booddee immoo hojiidhaaf Asmaraa barsiisummaadhaan immoo dhaqan. Adde Asteer warra baratan keessaa nama tokko turan. Asteer Gannoo. Kanaafiyyuu achitti wal baranii isa booddee kitaaba qopheessutti mukaan akka gargaartuu guddaa taate Adde Asteerii hojjechaa turaniiru. Onesmoos amma jiraachaa hojii hojjechuuf carraa argateera. Yaadni biraan sammuu Onesmoos cinqee qabuu jalqabe maatii isaa arguu osoo hin taane wangeela ofii baratee jireenya bara baraatti abdate sana saba Oromoo wanjoo gabrummaa jala jiran sanaan ga'u ture. Kanaafuu macaafa qulqulluu gara afaan Oromootti maxxansiise. Kitaabota aadaa og-barruu afaan Oromoos afaan Oromoon barreessee og-barruu afaan Oromoof bu'uura lafa kaa'e. Eega ishee wajjin wal arganiitii booda adeemsa isaanii gara Wallaggaatti turaa fedhii guddaan tattaaffii guddaa isaan qaban wangeelicha sana saba isaanii ga'u ture. Si'a lama yaalanii lachuun sun feelii godhe dhukkubi jira, busaan jira, dhukkubi daddarbaan jira, lolli karaarras jira, karaan kan ka'e hin deebi'anii. Onesmoos dafee gara Oromoo Maccaa yookaan gara biyya isaa deemee wangeela barsiisee kiristaana taasisuuf karoorfate. Garuu Minilik lammaffaan mishinariin biyya alaa kamiyyuu biyya keessa akka hin seenne waan dhorkeef karaa Sudaan Wallaggaa seenuuf yaalii godhe. Gareen Onesmoos asoosaa darbee fagaatee odoo hin deemin duubatti akka deebi'u dirqame. Onesmoos achitti dhukkubaan qabamee dhukkubsatee ture. Kanaan booda gara Kaartumitti deebi'uuf waan dirqamaniif gaafa eebilaa
10 bara 1882 kaartuumiin ga'an. Onesmoos dhibee isaarraa fayyee gara Inkulluutti deebi'e. Achitti qajeelfama eeggachaa macaafaa qulqulluu afaan Oromootti ku jalqabe. Bara 1886 erga yeroo lammataaf Wallagga seenuuf yaalii godhee milkaa'uu dadhabeen booda guutummaa macaafa qulqulluu afaan Oromootti kutti deebi'e. 1884 ammas yaalanii ammas immoo feelii jalaa godhe isa booddee ishee Mihirat kana eega fudhanii booddee kitaaba qulqulluu barreessuutti ka'an. Isa kan isaan itti eegalanii 1886tti kitaabicha barreessuutti ka'anii 1893tti macaafa kakuu haaraa qopheessan hiikan afaan Oromootti hiikanii isa duukaa waggaa meeqatti fite hiikanii fituudha? Waggaa 13. Onesmoos erga umurii ijoollummaa isaatii kaasee uummata Oromoo keessa jiraachaa waan hin turiniif jechootaa fi jechamoota baay'ee waan sirriitti hin beekneef gargaarsa isa barbaachise. Kanaafis nama isa gargaartu Asteer Gannoo argate. Asteer Gannoof Onesmoos macaafa waliin afaan Oromootti hiikan. Onesmoos tokkoffaa ijoollummaatti biyya isaaniitii ba'an waggaa 4. Lammaffaa biyya Swiidinii turan. Kanaaf iyyuu waa'ee afaan Oromoo kana guutummaa guutuutti beekuun isaan xinnoo waan rakkiseen Asteer Gannoo asirratti gahee guddaa taphataniiru. Maaliif isaan biyyatti guddatanii biyyaas hin baane. Kanaaf iyyuu iddoo dhaqee danquu hundumaatti hiika kan itti kennan gargaarsa guddaa kan godhan adde Asteeridha. Asteer Gannoo afoola uummata Oromoo jechuudha. Hancarraa tokko illee hin arganne jechuudha. Isaan sana achiin deemanii tokko amantiitiin dahoo godhataniiti aadaa uummatichaa beeksisaniiru. Kan sana agarru waan isaan barreessan keessaati. Jalqaba barnootaa han jedhu yoo ta'e achi keessatti waan hedduudhaan isaan hojjetaniin jechuudha. Keessumayyuu afoola keessaa han akka sheekoo bal'inaan akka beekamu hangodhanidha lamaan isaaniiyyuu. Gara caalu maqaa Onesmoosii yoo waamame iyyuu kitaabonni barreeffaman hundum isaanii lamaan isaanii wal bira ta'aniiti. Waliin ta'aniiti, wal deeggaraniiti. Isa tokko yaadatu irraanfatu, isa tokko yaadachiise, isa tokko masumuu irraanfatu, isa tokko masumuu yaadachiisetu akkasittiin bifa adda addaatiin macaafaa dubbisuu kan gargaaru qubee yookiin fidala jedhamu sana isa wajjin barreessanii qopheessaniiru. Bara 1904 Onesmoos gara Wallaggaatti deebi'e. Bulchaan Wallaggaa Kumsaa Morodaas kabajaan isa simate. Karaa irratti garuu utuu isaan deemaa jiranii si'a baay'ee gufuu baay'ee qormaata baay'ee gidiraa baay'ee turre ga'e. Haa ta'u iyyuu malee 19 bara 1904tti Najjoo ga'anii sabii san Najjoo takkaa dhaqaniif immoo maa'inni Naqamtee dhufuuf turanii Hurrumuu dhaquu barbaadee turanii garuu Dajjaazmaach Gabra Egzaabeer bushaan yookiin mootiin naannoo kanaa yeroo sana teessoon isaanii Najjoo waan tureef kitaabii sun immoo maxxanfamuu isaa waan dhaga'aniif kitaabicha arguudhaaf baay'ee carraa guddaa qabu turanii. Kanaafitti Abbaan Gammachiis kallattiidhumaan gara Najjoo dhaqanii. Maqaan Onesmoos hawaasa keessatti dhagaa margataa dhufe. Seenaan kun Najjootii eegale. Seenaan Najjoo yaa'ii mi'aa kun yeroos Onesmoosiif gahee olaanaa taphate. Najjoo yaa'ii mi'aa sun buufata daldalaa han Kumsaa Morodaa dhaabeedha jechuudha. Kumsaa Morodaa jarreen amma fakkeenyaaf mootummaa giddu galeessaa duukaa hariiroo qabu sana jechuudha. Isaan duukaa dippiloomaasii qofaan waan godhee karaa kanaa dinagdee isa guddifachuu barbaadu. Uummata Oromoo aksesii gochuuf yookaan uummata Oromoo kanatti dhufuuf yeroo jaafaa keessatti isaan waan godhan jechuudha. Yaalanii dadhabamanii yeroo adda addaa jechuudha. Kanaaf isaan seenan karaa Aswaan Gibxi keessaan seenaniiti Sudaan keessaan qoraniiti Najjoo yaa'ii mi'aa han jedhamu jira. Yeroo sana keessa Kumsaa Morodaa maqaan kiristaanaa isaa Gabra Egzaabeer jedhamee han beekamu jechuudha. Kumsaa Morodaa maal kennee isaan mataa isaanii yeroo dhufanii jechuudha. Isaaniin dursee Ortodoksiin dhufee wanta jiruuf jechuudha. Inni mataan isaa Ortodoksii yoo ta'e iyyuu maal jedhee inni barnoota keessan kana barnoota amantii ittiin dubbisiina. Irra jireessaan asinitti dubbisuu qabdan ijoolleen uummata Oromoo dheebotaa hawaasa ta'anii fi aadaa isaanii afaan isaanii babal'isaa akka isaan mataa isaanii ittiin hojjetanii bulan godha. Kana babal'isaa jennaan haa ta'u jedheeti Onesmoos isadha adda durummaatiin jechuudha. Nama 10 ta'aniiti ka'an isaan Mitsawaatii gaafa ka'an jechuudha. Hawaasi naannoo keessuma Najjootti Naqamtee irratti kabaja guddaa kennuuf turan.
Maaliif kabaji kun immoo kitaabni afaan Oromoon barreeffame jechuunsaa mataansaa waan haaraa waan ta'eef eenyu kana barreessamuudhaan immoo Abbaa Gammachiis waan jedhaniif namni kun afaan kana kitaaba kana qopheessuunsaa waan seena qabeessa waan nuyi agarree hin beennedha waan nuyi dhageenyee hin beennedha jechuudhaan kabaja guddaa kennuuf turani. Isaan duwwaatu hin ta'in bulchaan naannoo sanaa Dajjaaj Gabre Egzaabeer Musana Kumsaa jedhamu isaan kanarraan kan ka'e gaafa isaan najjootti galan gadi ba'anii namoota wajjin simatanidha. Simatanii mana kennanii fi lafa gibiraa bilisa ta'e kennanii fi waan isaanii barbaachisu hundumaa gochaa turanidha. Hawaasni kaanis immoo sababii isaan afaan Oromootiin barsiisaniif sababii isaan biyya Faranjiitiin immoo dhufaniif iddoo addaa kennee fi kabaja guddaadhaan simachaa ture barumsaanis immoo hordofaa turedha. Onesmoos barsiisuu eegale. Yeroo jalqabaaf barumsa waan jedhamu barachuuf carraa kan argatan ijoollee abbootii lafaa turan. Barnootichi bal'inaanii uummata hundumaa bira ga'eetu hin ta'in namoota dadammaqantu. Fakkeenyaaf naannoo warra biyya bushan kanaa warra Dajjaazmaach Gabre Egzaabeer kuni ijoolleen isaaniif ijoolleen baalabbaataa warra jiran barataniiru. Haa ta'uyyuu malee mana barumsaa sirrii ta'etti banametu hin ta'in kutaama tokko ture ijoolleen lafa ta'anii baratu turanii gara ijoollee 60 turanidha kitaabarraa immoo dubbifu. Annaa warri kun achitti baratanii isaanis immoo achi baratanii muxuuran immoo biyyichaaf naannoo sanaaf barumsa bal'isuudhaatti qooda guddaa fudhataniiru. Amma eessa jiru kan jedhan yoo kaafne xinnoo umriin isaa deemeera waan ta'eef garuu gadi fageenyaan isa asittis itti fufinsaan barumsichi waan adeemeef waan iddoo baay'ee ga'eef namoonni achi ba'an guutummaadhumatti babal'ina barnootaa naannoo sanaaf utuu hin ta'in guutummaa biyyattii keessatti iyyuu qooda baay'ee fudhataniiru. Onesmoosif fi gareen mishinarootaa hojii macaafa qulqulluu barsiisuu fi tajaajila hawaasaa garaagaraa laatan kunneen imala isaaniin magaalaa Naqamtee gahan. Sudiin interior mishinii san duukaa dhufan isaan sana san gaggeessu isa ture. Mataan isaa jechuudha. Onesmoos jechuudha. Achi keessatti gaastir gennoo fa'aa akka hirphee fa'aa jechuudha. Hirpheen jedhaman jiru. Oromoonni dhiira sadii fi durboonnis jiru. Dubartoonni suni isaan sunis hin gaggeessaa turanii isaan kun wal deeggaraniiti gaa hundumti isaanii fedhiin isaanii fawwiin isaanii aadaa uummataa afaan uummataa eenyummaa uummataa beeksisuu keessatti gahee guddaa taphataniiru jechuudha. Onesmoosis haala duraan hin baramneen wangeelaa afaan Oromootiin barsiisaa ture. Kun immoo qeessonni warra Ortodoksii akka isa jibban godhe. Jaalala uummanni Oromoo isaaf qabuu fi afaan Oromoon barsiisuun isaa warri qeessotaa Maariyaamii arrabsaa jedhanii himannaa irratti akka banan godhe. Bara 1906 Onesmoos himannaa kanaan Abuuna Maatewos duratti dhiyaatee abuunichis akka inni biyyaa ba'u murteesse. Haa ta'u malee Minilik lammaffaan murtee abuunichaa jijjiiree akka inni Naqamteetti deebi'u godhe. Macaafa qulqulluu garuu akka hin barsiifne dhowwame. Waggoota ittaananiif Onesmoos mana barumsaa Naqamtee keessatti barsiisuu caalaa waan biraa hojjechuu hin dandeenye. Sanayyuu ta'e biyyaan ari'amaa yaaddoon jedhu yeroo hunda isarra jira ture jedha barreeffamni seenaa arganne kun. Bara 1916 Lij Iyyaasuun Onesmoosif akka wangeela barsiisuu eeyyamee fi Iyyaasuun erga aangoorraa bu'es eeyyamni wangeela lallabuu irraa hin fudhatamne ture. Onesmoos hanga du'a isaatti wangeela lallabaa fi macaafa qulqulluu afaan Oromoo uummataaf raabsaa ture. Warri mishinarii fi Onesmoosis uummata wangeela barsiisu kubsataa yaaluu dargaggoota mana barumsaa keessatti barnootaan qaruun itti fufan. Onesmoos waan hojjetamuu fi akkaataa mala jireenyaa ogummaa garaagaraa qabuun hawaasa barsiisaa tureera. Kan dhagayetti amma isaanii biyya Suudii turani hojii mukaas barataniiru. Eegumsa fayyaa kanas immoo waa barataniiru. Kanaaf iyyuu yommuu biyya kana dhufanii wangeeluma duwwaatti lallabutu hin ta'in wangeela labanii kitaaba immoo kennuu fedhan. Waa'ee Kiristoos immoo labsuu fedhan lallabuu fedhan dhugaa ba'uu fedhan. Yoo namni dhukkubsate immoo akka ammas gargaarsa dura yookiin first aid jedhan kan qoricha kennuudhaan wallaanuudhaan akka tajaajilaa wangeelaattis akka ogeessa fayyaattis naannoo sana akka isaan gargaaraa turan seenaan hin dubbata. Hangafoonni barreeffama afaan Oromoo fi haala rakkisaa sana keessatti qooda guddaa taphatan kunneen dhaloota har'aan haalaan yaadatamu. Gama ogbarruutiin barreessuutiin haa ta'u, aartii garaagaraatiin haa ta'u, waa'ee guddisuu afaan Oromoo baay'ee haasa'ama.
amma haasa'amuun hojjetamne isaan bara haalli mijanne sana keessa ogbarruu Oromoof bu'aa guddaa buusaniiru. Ogbarruu isaan bara rakkinaa keessa barreessan sana nunarra haala mijataa keessatti barreessuun illee iddootti nu danquu qaba. Isa kanaaf gatii baasuun aarsaa baasuun nurra jira. Keessumaa namoonni akka koo umurii giddu galeessa dargaggeessa ta'anii umurii bilchaataa akkasiirra jiran barsiisummaarra kan jiran guddina afaan Oromoo irratti barreessuuf dubbisuu afaan Oromoo irratti Onesmoos utuu dhagaan irratti darbatamuu mana isaa irratti utuu mana isaatti abiddi qabsiifamuu hojjechaa akka turanidha. Gurguddoonni kan nutti himan. Nuun garuu har'a dungoo qoraaniitiin Onesmoos faa kan hojjetan nunarra elektirikii jala rafna. Ibsaa elektirikii jala rafna. Isaan dungoo qoraaniitiin hojjetuun immoo ibsaa elektirikii jala rafna. Kana nun barsiisne isaan jabina akka isaanii sana baruu hojjechuu baruu dhama'uu baruu dhamaatii ija qabu dhama'uu baruun fakkeenya Onesmoos faa anaaf naa kennanidha. Onesmoos ergaa wantoota gurguddaa kana hojjetee barnootas babal'iseen booda umurii isaa waggaa 75tti guyyaa dilbataa waxabajjii 21 bara 1931tti du'aan addunyaa kanarraa boqote. Guyyaan sun Onesmoos guyyaa itti barsiisuuf eegamaa ture. Garuu guyyaa sana tasa dhukkubsatee akka du'edhaa ragaan arganne. Achuma magaalaa Naqamtee keessattis awwaalame. Awwaalli isaa iddoowwan seenaa magaalaa Naqamtee keessaa isa tokko. Namni seenaa kun kana caalaa haa yaadatamuuf waan hojjetame ammallee muraasa. 1999tti yommuu waggaa 100ffaan wangeelli afaan Oromootti hiikame kabajuudhaaf ta'e faawundeeshiniin tokko akka dhaabbatu murtaa'ee ture. Asirraan kan ka'e siidaan isaanii magaalaa Hurrumuutti dhaabatee jira ammayyuu. Kun isa tokkodha. Siidaa dhaabanii irraa galagaluus immoo tun ta'in seenaan kun immoo walitti fufiinsaan akka bal'atu akka jiraatu gochuudhaafis immoo dhamaatii mataa isaa qabata. Kana gochuudhaaf immoo faawundeeshinii wayii yookiin dhaabbata wayii jiraachuu qaba. Amma biyya Ameerikaatti Juun 21 yeroo waggaa waggaadhaan waxabajjii 21 guyyaa Onesmoos jedhameetu kabajama. Kuni warra adii birattis beekameera. Namoonni asii deemanii achiis immoo barachaa keessi immoo beeku inni kun ta'aa jira. Ammayyuu kun gaadhaa jechuu qomoo miti. Gara fuulduraatti dhaloonni akka irraa baratuuf maqaa isaaniin maal faatu hojjetamuu qaba laata? Seenaa irraa baratamu kana caalaatti mul'isuuf ammallee hojjechuun dhaloota irraa eegamaa horaa bulaa.